bakka irraa qaraane bakka darasoonni baay'een irraa qara'aa jiru yuunivarsiitii jaami'aa jedhee namni bakka adda addaatti biyya adda addaatti kan barsiisaan nama 50 ka baratu nama 500 yuunivarsiitiin garuu Oromiyaa keessa jirtu ka barsiisaan tokkicha ka baratu 4,500 kun muujizaadha. Sheyni tokko ilmi halqaa taa'ee qaraasisu darasaa hanga 5,000 tartiibaan qaraasisee galcha jechuun kun biyyi biraatu biyya arabaatu dhuftee muuxannoo nurraa fudhachuu qabdi amma. Majlisni amma jiru sadarkaa Oromiyaattis haa ta'u federaalaatti godinaaleetti kana beekamtii kennuuf hin dirqama keenya waan jedhuuf dura warra halqaa qaraasisuuf warra qara'u kana zayyaruu qabna jennee gadi dhufne jechuudha. Beekamtii kana yeroo jennu hamma egaa namuu beektaa akka ammuma humna isaa socho'aa bara bookeetu jaan maal jettaniin bookee qilxuurra buleeti ganama qilxuudhaan hirpha kee jabeeffadhu ani bararuuf hin deemaa jeejan. Sinii galaa jira? Ammuma humna keenya galatoomaa jechuu malee bar beekamaa maal beeksifna duraanuu beekamaadha. Akkana bakkanaa miti biyya keessaa fi alatti haa ta'u garuu galatoomaa jechuu qabna. Yoo waan biraa dhabne halqaa ilmii majlisa halqaa ilmii jibbu akka nuti hin taane nu beekuu qabdannuuf. Yoo dandeenye ni fooyyessina. Kanammoo kutannee kaanee jira. Maaliin akkamiin isa jedhu qobaa murteessinee gadi hin buusnu. Akkama Sheekh Jamaal Haajii jedhan sheekkan keenya yaada irraa fuuna xalayaa gadi buusneetu jira. Cheeklistii gadi buusnee jira. Bifa kanaan halqaa ilmii nuu fooyyeessaa jedhanii yaadatti kennu. Sinii galaa jira? Bifa wal fakkaataadhaan bifa ammayyaawaa ta'een akkuma har'a ijaazaa ammaa sheyni barreeffamaan Sheekh Musaa Swalaa dur kitaabuma irraa qaraanee har'a immoo ijaazaa ammaa nuu kennanii jiranii mee akkam jettus? Har'a barri cirracha tokkoon maal jedhaniin shimbira lama jedhanii keenya 12 ol nu ta'a. Du'aayi ni fuune wasiyyaa ni fudhanne ilmii ijaazaa ni fudhanne kanu duuba immoo ganaa nu kadhatamu immoo maashaallah hedduudha jennee abdanna. Kanaaf nuti hedduu gammachuu qabna jechuudha. Kanaaf gammachuun kun maaltu ta'uu qaba? Hojiitti jijjiiramuu qaba. Wasiyyaan ani isinii dhaamu akka darasootaatti jalqaba abdii waan jedhamu san miira guutuu niyyaa qulqullii akka qabaattan amaanaa isiniin jechuun barbaada. Biyyis biyyeenis isin eeggataa jirti. Isinii galaa jira? Akka mana marii dhimma islaamaatti nuti har'a hoggansa keessan taanee as dhaabbanne malee namni nu dhaalu ka boru waggaa 5, 6, 7 10 booda bakka keenya kana dhufu isinuma kana. Asuma teessanii of qopheessuun dirqama keessan duuba. Inni jalqabaa ilmiinuma shari'aa kana sirri bilcheessa. Inni jalqabaa isa bu'uurri isa. Abshir Quraana Rabbii qabattee wallaahi wabillaahi Quraanni Rabbii nama itti amane ol kaaseera. Nama itti hojjete ol kaaseera. Ganaas ol kaasu ta'a. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله في لي ماليتي مضارع بر كنا مكانامين غنا والفود ايچو في لي تجديد اللي قبا كغيزه ودا غيزه يتشاشاله يدال ማለት ነው يرودا يروتني فويا زمناوي ነው ማለት ነው አከረ መከናምት ፊሊ ዳ ወኒ ኢብሰሜ አከዚጋ አከረ መከናምት ኡመተኸኝ ከናፍ yeroo kamuu kana bu'uura godhadha khabiraas immoo dagatina ani yeroon halqaa ilmii taa'u kitaaba seeraa kana biteetiin afaan amaarifaatiin afaan oromootiin darasaadha qooda ture warri amiira taatanii darasaa kiyya taatanii na jala an darasaa 24 fidee asii qaba ture bar dhufee asitti aqiidaa gaafan qara'u sana darasaa 24 asitti dhiisee deem warri an gaafa sana asitti dhiisee jiranii kuttanii wallahi dhugaa bar
Baruuti isa Amma kuma. mee warri jimmaa yoo jette Mee warri Jimmaa. dhibbarraa 80 Mee warri Jimmaa harka baasan agarsiisa. Warri Luubaaboris itti daa. Allahu akbar. Barakkas jaabale tokko faan amma ka biggalee biyya qaraayisu jiru tokko adinaan nafsoo faan anumaaf fide gaafa duraas. Amma bakka ni jiru nin beeka. Alaa kulli haal Tawfiiq Shukuruu Misbaa Shihaab Allahu akbar. Warri gaafa isa wajji dhufne jechuudha. Maal jechuu fedheetan gabaabdumatti waan ni qaraama jeame waan ni baratama jeame cina maaninuma ordofaasin sini galaa jira mirgattis kataba bitaattis kataba lamaanuu keenya sini galee raamiyama gara mirgaattis kataba gara bitaattis kataba walii gallee akkana kunoo afaan dabalataa afaan wanni jedhamu kun rasuul alayhi salaatu wassalaam sahabtichaan roomitti erganii